federalizimii sab-daneessii maanni faayidaan isaa immoo kan jedhu erga hiikoonsaa mootummaa sadarkaa lama fi isaa olii aangoo qoodee kan kennu erga ta'ee maal jechuudha sadarkaadhaan yeroo kennamu faayidaan isaa guddaadha. Faayidaan isaa maalinni sabdaneessa biyya sabdaneessaati biyya heddumminni itti baay'atu biyyi keenya erga jenne warra 80 ol sana isaaniif gaaffii gaafatamaa ture sana akkuma amma ka'aa ture gaaffii gaafatamaa ture sanaaf filannoodhaan dhiyaate yuunitariinii fi federaalizimiin yeroo wixneen heeraa qophaa'u akka carraa ta'ee an dookumentii sana argeera sadarkaa gajjallaatti mariisisaa ta'e illee mariisiseera. Filannoodhaan lamaanuu wal bira qabameetiyyuu uummanni waltajjiidhaan yaade sun sadarkaan bilchina keenya amma kana ta'uu danda'a garuu sadarkaadhaan irratti mari'atamee sadarkaa gajjallaatti irratti mari'atameeti mariisisaa illee ta'een akkuma yeroo sanatti sagaleedhaan kana nu wayya bifa jedhamuun yeroo sanatti amma namni ilaalcha garaagaraa qaban kan injiraatu kan yuunitarii barbaadan injiraatu amma akkuma ka'aa jiru san ammas kaasaa warri jiran sun irra caalaan garuu kanatu nuu ta'a isa nutti siqee aangoo gannuu qoodee ofii keenyaan bakka bu'aa keenya bakka buufannee ittiin bullu nuu wayyaa waan jedhu yaada uummataa dhagayeeraanii 86. Kanaafi nama jiru ragaa ta'uu hin danda'a jechuudha amman argetti jechuudha. Isatu walitti qabamee murtaa'ee kaleessa akka ka'aa turetti gumiini heeraa waamamee isa immoo ji'a tokko guutuu irratti mari'atanii bakka bu'ootii uummataa iddoo garaagaraatii bakka bu'an sun murtaa'eetiyyuu heera ta'ee jechuudha malee kan murna tokkootii jedhamee fudhatamuu hin danda'u kan jedhudha. Warri maqaa xiqqeessuu barbaadanii heera kana kan TPLF jedhanii dubbachuu danda'u ta'a. Haa ta'uuti garuu kan hundi irratti walii galee irra caalaan irratti walii galee warri yaada biraa qaban sunis akka jiran ta'ee kan irra caalaa irratti walii galamee murtaa'ee ittiin akka hojiirra oolu ta'eedha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Haa ta'uutii waa tokkotu sirrata. Biyya federaalizimiidhaan bultu heerri barbaachisaadha bu'uura isaa akkuma silaa Dooktar Kaas biyya federaalizimiidhaan bultutti IGR'n yookaan walitti dhufeenyi mootummoota sadarkaadhaan dhaabbatanii sun murteessaadha. Kun ta'ee jedhamee lafarra harkifameetiyyuu kunoo waggaa 27 dhumee dhiyeenya erga riiformiin kun jalqabame kan qophaa'aa ture yeroo dheeraa qophaa'aa ture keessatti hirmaadheeran akka naannoo bakka bu'ee beekaa lafarra harkisamaa ture yoo walirra bu'e yoo ragga'eeti yoo jirra oole maal ta'a seeraan bitamuutu dhufa walitti dhufeenyi amma sila jedhame sun ajajaaf ajajamaa ta'uun hin jiru jechuudha. Heerri sun akka heeraan murameetiyyuu aangoon kenname sanatti hojiirra ooluu danda'a jechuudha. Walitti dhufeenyi sun sana murteessa. Seerri amma labsii nama bahe kun isa murteessa. Even isaan dura immoo intanaan hin jira imaammati. Isa qoratamaa ture kan Hindiyaa kan amma sila ka'aa ture sun kan Jarman kan kana fakkaatu kun isaaf federaalizimii bulchuudhaaf federaalizimiidhaan buluuf ittiin bulchuudhaaf qorichi IGR'dha. Inni jiraannaan maaliin irratti walitti dhufama akkamitti walitti dhufama aangoo waloodhaan jiru sana akkamitti iyyuu hojiirra oolaa inni kophaatti dhufe immoo akkamitti hojiirra oolaa
hojiirra oolmaan sun bu'a qabeessummaan isaa akkamitti madaalama wanti jedhu ilaalama jechuudha. Nageenyaaf illee yoo wal dhabdeen jiraate akkitti hiikamu amma akkamma meeshaadhaan hiikamuudhaaf deemu kana utuu hin ta'in akkitti hiikamu illee fireemworkiin isaa achi keessatti iyyuu fala argata jechuudha. Kanaaf akka hojiirra oole godhameetu yeroo ammaa kanatti hojiirra oolmaa san argine garuu ragga'eera amma intinaa isaatii fi yoo jennes immoo amma federaalizimii dhugaa ijaaruu kan jedhu sun kan amma hojiirra oolaa jiru gaaffii uummataan ka'u. Fuula durattis akkuma sila ka'e sana gaaffiin ka'uu danda'a. Naannoon akkatti hundaa'u heerri keenya sirriitti tiriitii godhee jira. Gaaffichi akkamitti murtaa'a wanti jedhu sirriitti taa'ee jira. Garuu hojiirra oolchuudhaaf fedhiin hin turre meeshaadhaan iyyuu ukkaamsuutu ture waan ta'eef isaaf immoo riiformiin keenya kun deebii kennaa jira. Yeroo ammaatti haala gaariitiyyuu jira waan ta'eef kana sirriitti irratti hojjetamee uummannis burjaajii sana keessaa bahuutu irra jiraata yaada jedhuun qaba.